Nageenyiif jaalalli keenya bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu daawwattootaaf jaalattoota chaanalii keenya. Har'a oduu coomaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Mootummaan biyya bulchu mootummaan Itoophiyaa kuni ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa ajjeesneerra jechuun yeroo baay'ee miidiyaaf ibsa kennaa turanii. Maal kana qofaree kaadiroonni mootummaaf waraanni mootummaa iddoo garagaraatti sagantaa galateeffannaa Marroon du'eera jedhu sangaa qaluudhaan wal sooraa bashannanaa caffaraa turuu isaanii beekamaadha. Haa ta'u malee hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaan dhagaa awwaalaa isaanii gangalchee ka'uun lakkii ani hin duune jiraa jechaanii jira. Jaal Marroon du'eera jechuun gammachuu isaanii karaa garagaraa ibsachaa kan turanii fi fuulbarruuwwan isaanii irratti gammachuu isaanii ibsachaa kan turanii har'a mul'achuu Jaal Marroo gaafa dhagaa bakka seenan wallaanii fincaan fixataa jiru. Kana qofa miti lakkii ani jira jedhee miidiyaa guddaa addunyaan qabdu Aljeeziraa gubbaatti bahee gaafa ni dubbatu kuni sobaa matumaas ta'uu hin danda'u. Waraabbiin kun waraabbii dur turedha. Otoo koomaandi poostii Wallaggarraa hin ka'iin dura yeroo koomaandi poostii sana dhaqaa inni dubbate jechuudhaan sababa hin taaneen aafa guuraa turanii. Lakkii namichi kun dhugaadhuma jedhee namoonni baay'een yoo falmullee afaan keessan qabadhaa kun matuma ta'uu hin danda'u hin fudhannu yoo dhuguma dhugaa ta'e miidiyaalee biraa kan akka VOA fa'aarratti as bahee haa dubbatu jechuudhaan falmaa turanii. Marroonis isaanuma amansiisu fakkaata. Kaleessa immoo as bahee VOA afaan Amaaraa fi VOA afaan Oromoo irratti sagalee Ameerikaa irratti bahee dubbate. Har'a immoo maalaa jedhanii sababa maalii afnaananii? Daawwattoota keenya afgaaffii inni VOA afaan Amaariffaa fi afaan Oromoo wajjin taasise yaadawwan ijoo inni dubbatan isiniif dhiyeessaa na hordofaa isiniin jedha. Jalqaba irratti gaaffii afaan Amaariffaan afgaaffii taasise gubbaa irratti gaazexeessaa Salamoontuu gaaffii gaafate. Rakkoo kaleessa Wallagga dhiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwate irratti mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana badii kana kan uume ABO shaneedha jedha. Isinoo maal jettu? Jaal Marroo Dirribaa jechuun gaaffii gaafate. Jaal Marroo yeroo deebisu yaa Salamoon nuti maqaa isin waamtan kana ABO shanee hin beeknu. Mootummaan kan himate ABO shaneedha. Nuti immoo ABO shanee miti. Kanaafuu dubbiinsaa nun ilaallatu jechuudhaan gaaffii kana irratti cufe. Haa ta'u malee akka dhaaba keenyatti akka waraana bilisummaa Oromootti naaf deebisi yoo jette waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo akkasii hin raawwatu. Otoo akkas ta'e immoo deemsa waggaa 50 nutti hin fudhatu ture. Waggaa hedduuf uummata Oromoo keessa saboonni bira jiraachaa turanii. Nutis hin beekna. Gidduma isaaniis jirra. Waan akkasii badii akkasiis hojjennee hin beeknu. Har'a qofa otoo hin taane yeroo TPLF qabee diraamaan akkasii waraana bilisummaa Oromoo irratti yeroo baay'ee deddeebi'ee hojjetamaa ture. Kuni diraamaa ittiin maqaa nu balleessanii malee nuti yakka akkasii raawwannees hin beeknu hin raawwannus jechuun yaada isaa kenne. Itti dabaluun Salamoon gaaffii biraa gaafate. Osoo qaamni keessan waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo akkasii raawwate maal gootu? Adabbii akkamiis irratti fudhattu jechuun gaaffii gaafate. Gaaffii kanaaf Jaal Marroon yeroo deebisu waraanni keenya iitiksii mataasaa danda'e seera mataasaa danda'e qaba. Namni waraanni qaamni keenya nama nagaa irratti uummata nagaa irratti rakkoo akkasii geessee jiraannanii adabbiitti irratti fudhatama. Inumayyuu in rashanama jechuudhaan deebisee. Gaazexeessaa Salamoon ammas gaaffii akkas jedhu gaafate. Badii uummata nagaa irratti raawwatame irratti qaamni keessaan waraanni bilisummaa Oromoo hin balaaleffata. Akka hoogganaa waraanaa tokkotti maal jettaa jechuun gaaffii gaafate. Kana irratti Marroo yeroo deebisu dhugaa dubbachuuf badii uummata nagaa uummata siyaasa hin beekne gubbaarratti nama nagaa hiyyeessa irratti raawwatamu gubbaarratti raawwatame kana
nan balaaleffadha osoo hin taane baay'een gadda cimaatu natti dhagahama. Uummanni nagaan, uummanni hiyyeessi balaan akkasii irra gahuu hin qabu. Balaaleffachuu miti baay'een gaddaa jechuun deebisaa goolabee. Rakkoon iddoowwan garagaraatti uumamu kun diraamaa mootummaatiin hojjetama. Kana hundasaa qindeessee bocee kan gadi baasu lubbuu uummataas kan fixaa jiru mootummaa Itoophiyaa, mootummaa biyya bushu kanadha. Kanaaf qaamni walabaa iddoowwan ajjechawwan iddoo garagaraatti isa Wallagga keessas isa gara kaaba gara kibbaatti ta'u kana hundumaayyuu qaamni walabaa dhufee haa qoratu. Qaamni walabaa biyya keessa biyya alaa eeyyamamee fi jennaan dhufanii qaamni walabaa eenyutu rakkoo kana uuma kan jedhu nuuf haa laalanii jechuun dubbate. Rakkoon kun hin furamu taanaan duuti lammiilee, ajjeefamuun lammiilee nagaa, uummata nagaa kun akkuma itti fufetti akka ta'u shakkii hin qabu. Kana immoo kan hojjetu mootummaa waan ta'eef qaamni walabaa, qaamni bilisa ta'e tokko qorannaa dhufee haa geggeessu jechuun yaadasaa VOA afaan Amaariffaaf kenne. Afgaaffidhuma gaazexeessaa Salamoon VOA afaan Amaariffaa wajjin taasise kanarratti ati duute hin jenne mootummaan Jaalmarroon ajjeefameera jedhee dubbata. Ati immoo jira jetta. Mee kana akkamiin mirkaneessinaa jechuun gaaffii gaafate. Kanarratti Jaalmarroon egaa ani afuura miti kaleessas dheengaddas ajjeesneerra jedhanii ibsa garagaraa kennaa turanii. Kun immoo soba mootummaa Itoophiyaati. Ani hin duune. Egaa ani afuura immoo miti dhaqee itti hin mul'adhu jechuun dubbate. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaan kaleessuma afgaaffii gaazexaa VOA afaan Oromoo gaazexeessaa Namoo Daandii wajjinis taasisee ture. Gaazexeessaan Namoo Daandii Jaalmarroodhaan gaaffii akkas jettu gaafate. Rakkoo kaleessa Wallagga dhiyaatti uumame kana mootummaan Itoophiyaa isaantu akkas godhe jedhee maqaas hin balleessa. Isin immoo akkam jettu jechuun gaaffii gaafate. Jaalmarroonis kana yeroo deebisu gonkumaa waraanni keenya waan akkasii hin raawwatu. Disiipiliinii mataa keenyaa qabna. Seera mataa keenyaa qabna. Nama nagaarra rakkoon tokko hin ga'u. Kuni soba mootummaan ofiisatii tolchee biixxiluudha jechuun itti hime. Itti dabaluun Jaalmarroo Dirribaa ajjeefameera jechuun yeroo baay'ee miidiyaa garaagaraa irratti ibsi kennamaa ture. Akkami kuni jechuun gaaffii gaafate. Kan irratti Jaalmarroon gonkuma kuni soba. Kinnoo si faana haasaan jira. Dheengadda miidiyaa garaagarattis ibsa kennan ture. Kuni sobaa amaluma isaaniiti jechuun deebii gabaabduu kenniif raawwate. Itti dabaluun Namoo Daandii gaaffii ijoo kana gaafate. Akka waraana bilisummaa Oromootti rakkoo Wallagga Lixaatti uumame kun maal akeeka? Sababni isaa maaliif jedhee gaaffii kana gaafate. Kan irratti Jaalmarroo Dirribaan akkuma beekamu warri kaabaa kuni uummata Oromoo waraanuuf akka baroota darbaniitti gabbarsiisuuf sirna isaanii isa durii deebisuuf waraanaaf qophaa'aa jiru. Uummanni keenya meeshaa hin qabu. Isa qabuyyuu irraa hiikamee dhumeera. Isaan immoo tooftaa akkasii uumanii uummata keenya gara waraanatti galchuun rakkoo keessa isaan galchuufidha. Kuni tooftaa warri kaabaa hojjetaa jiranidha. Kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaallee dammaqaa hin jiru. Rakkoon isaanii waraana bilisummaa Oromooti. Jalqaba waraana bilisummaa Oromoo yoo balleessanii uummata keenya kanatti taphachuu fi biyyi isaa meeshaa guutuu qabu. Ijaarsa guutuu qabu. Keenya ijaarsa sirrii hin qabanii. Ittuu wal diigaa jirra. Tokkummaan qabnu. Isaan immoo kan barbaadan kanadha. Uummanni keenya uummanni Oromoo immoo harka duwwaasaa jira. Kanaaf tooftaa ittiin nu balleessanidha malee rakkoon uumame miti. Yoo uumame isaanumatu uume. Kanaaf rakkoo kan jirtu iddoo kanaa jechuudhaan ibsa kenneera. Akkuma gaazexeessaa Salamooniin dura afaan Amaariffaatiin dubbate ammas dhaamsa sana gaazexeessaa Namoo Daandiitiif dabarse.
rakkoo iddoowwan garagaraatti uumamu kana qaamni walabaa dhufanii haa ilaalanii, dhufanii haa qoratanii. Qaamonni qorachuu barbaadan, dhugaa baasuu barbaadan baay'eetu jira. Kanaaf isaaniif haalli mijatee eeyyamamee fi gabbu'anii eenyutu rakkoo akka qabu haa qoratanii jechuudhaan dhaamsasaa goolabe. Dhaggeeffattoota keenya kanan isiniif dhiyeesse kun irraa yaada ijoo ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa dubbate duwwaadha. Jaal Marroo Dirribaa du'e jedhame. Dheengadda indule jechuudhaan Aljeeziraa Ingilishii irratti as ba'ee afaan Ingiliffaatiin intervuu yookiin immoo afgaaffii taasise. Dheengadda immoo inni du'eera soba. Inni kun waraabbii duriiti. Waraabbii yeroo Command Post Wallaggaa turedha. Kun ture jedhanii. Inni kun immoo yaadni isaanii kufaa ture. Yeroon Command Post Wallaggaa tureera. Odumateeyyuu yeroo sun eegatee akkamittiin waraana Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasise akkamittiin dubbachuu danda'e. Isa immoo akkamitti dubbate. Kana immoo jarri arguu dadhabanii. Yoo dhuguma immoo dhugaatee as ba'ee VOA afaan Oromoo OMN irratti as ba'ee haa dubbatu jedhan isheedhee Jaal Marroo Dirribaa VOA afaan Oromoo fi VOA afaan Amaariffaa irratti kaleessa afgaaffii taasisuudhaan diina isaa qaanesse. Har'a warri kaleessa duute jedhee caffaraa ture, warri sirbaa ture, warri geeraraa ture, warri iddoowwan garagaraatti fuulbaruu garagaraatti maxxansaa turan qaanaanii afaan isaanii qabatanii ta'aa jiru. Maqaa isaanii dha'u malee namoota kaadiroota hedduutu caffaree mirqaanee waan ta'u wallaale. Har'a immoo ani jira hin duune jechuudhaan gootichi tokkichi Oromoo didaan Jaal Marroo Dirribaan as bahee dubbatee jara isaanii diina isaa qaanessee jira. Ammallee hin du'in hamtuu sin argin moo'ii jiraadhu otoo bilisummaa uummata kee hawwitee caakkaa qorrootoon jedhin beelootoon jedhin caakessa teesse kana otoo hin argin hin du'in siin jedha jiraadhu Finfinneetti si arguu feena uummanni kee bilisa ba'ee si arguu feena nuu jiraadhu jennaanii namoonni chaanelii kiyya kana subscribe goone subscribe gochuun maatii chaanelii kiyyaatti asumaan akka dabalatanan si affeera. Yaadaaf gaaffii qabaattan koomentii keessatti barreessaa. Viidiyoo keenya laayik gochuun dagatinaa nagaan tura.